Akka fuunee kan jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota FIB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee sin biraan geenya an Daraartuu Garbaati. Caffeen wixinee labsii bulchiinsa dhaabbilee misooma mootummaa irratti ibsa kenne. Caffeen yaa'isaa geggeessaa jiruun wixinee labsii bulchiinsa dhaabbilee misooma mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ibsa kennee jira. Aadde Mastaawot Faayisaa dura teessuu koree dhaabbii dhimma baajataa fi to'annoo horotaalee mootummaa fi hooggantuun biiroo dhaabbilee misooma mootummaa Aadde Kokobeen wixinee labsii dhaabbilee misoomaa irratti barbaachisummaa isaa ilaalchisee ibsa kennaniiru. Labsichi mootummaan dameewwan dinagdee keessatti qaawwaa hanqinni gabaa uumuu dandeettii raawwachiisummaa dhaabbilee misooma mootummaa fi dhaabbilee misooma gartokkee cimsuudhaan misooma itti fufsiisuuf dhaabbileen misoomaa kun dorgomaa si'ataa fi bu'a qabeessa ta'anii guddina dinagdee mirkaneessuu keessatti shoora murteessaa bahuu akka danda'an hojimaata ammayyaa dantaan mootummaa fi uummataa ittiin mirkanaa'u diriirsuun barbaachisaa waan ta'eef ta'uu ibsameera. Miseensonni caffee wixinee dhiyaatan irratti yaadaa fi gaaffii dhiyeessuu irratti argamu. Yaa'iin caffee Oromiyaa guyyaa kaleessaa eegalee har'as itti fufeera. Pirezidaantiin naannoo Gambeellaa duraanii obbo Okeeloo Naayigeeloo umurii waggaa 58 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Obbo Okeeloo Naayigeeloon bara 1989 hanga 1995 pirezidaantii sadaffaa naannichaa ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u dhibeerra bubbuleen kaleessa addunyaarraa boqotaniiru. Obbo Okeeloo Naayigeeloo abbaa ijoollee afurii kan turan yoo ta'u sirni awwaalcha isaanii har'a bakka hooggantoonni olaanoon naannichaa fi maatiin argamanitti kan raawwatamu ta'uu EBS'n gabaasera. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaan nyaataa addunyaa guyyoota darban gargaarsi konkolaataa fe'umsaan fe'amee gara Tigraay ergamee hin jiru jedhe. Bitootessa 17 mootummaan Itoophiyaa konkolaataawwan 20 ol gargaarsa nyaataa fi boba'aa fe'anii Samaraarraa gara Maqalee imala eegaluu himee ture. Sagantaan nyaataa addunyaa akka jedhutti sanbataa fi dilbata darbe bitootessa 1920 konkolaataawwan fe'umsa gargaarsaa fe'an Samaraarraa kan jiraatanis achuma naannoo Affaar keessa malee gara Tigraay kan imalan miti jedhani. Mootummaan Itoophiyaa konkolaataawwan gargaarsa fe'an gara Tigraay imala eegaluu erga beeksisee booda gabaasaaleen konkolaataawwan kunneen naannoo Affaar keessatti hidhattootaan haleelamuu himamaa ture. Dhimma kanarratti dubbi himaan sagantaa nyaataa addunyaa iimeeliin deebii madda oduutti kennaniin konkolaataawwan kunneen jalqabuma galmi isaanii Tigraay osoo hin taane namoota Affaar keessatti gargaarsa barbaadan bira ga'uu ture jedhani. Haa ta'u malee konkolaataawwan kunneen achuma Affaar keessatti miseensota hawaasaan akka hin dabarre waan dhorkamaniif nagaan gara Samaraa deebi'aniiru jedhani. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa jimaata bitootessa 18 baaseen konkolaataawwan fe'umsaa 20 ta'an kan nyaata fe'an akkasumas konkolaataawwan boba'aa fe'an 3 kamisa bitootessa 17 Affaar Samaraarraa gara Tigraay imala eegaluu beeksisee ture. Ministeerichi ibsa isaa kanaan mootummaa federaalaa gargaarsa gara Tigraay ergu keessatti qooda gaarii baachaa jiraachuu ibseera. Bitootessa 16 eegalee dhaabbileen gargaarsa namoomaa 17 qoricha meeshaalee wallaansaa fi gargaarsa nyaataa gara Tigraay akka geejjibsiisan hayyama argataniiru jedhe. Torbee darbe hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tedros Adhanom erga walakkeessa muddee darbe gargaarsi nyaataa gara Tigraay ergamee hin jiru jedhani. Uummatni Tigraay dhibbantaan 83 hanqina nyaataaf saaxilamee jira jedhaniiru. Wayita ammaa gargaarsi namoomaa gara Tigraay fe'amaa jiru akka hin jirre kan ibsee sagantaan nyaataa addunyaa dhiyeenya kana mootummaan federaalaa fi kan naannoo Affaar gargaarsi gara Tigraay akka seenu heeyyamuun waan jajjabeeffamuudha jedhe. Akka UN jedhutti Tigraay keessatti uummanni miliyoona 5 ta'u gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadaa jedhaniiru. Guyyaan bishaan addunyaa akka Itoophiyaatti mata duree xiyyeeffannoon keenya qabeenyaa bishaan lafa jalaatiif jedhuun kabajamaa jira. Addunyaa irratti qabeenyi barbaachisaa fi murteessaan madda bishaaniiti. Biyyoonni addunyaa qabeenya bishaanii fi sirna bulchiinsa bishaanii fooyya'aa qaban dinagdee guddaa qabu. Barbaachisummaa qabeenya bishaanii irratti hundaa'uudhaan guyyaan bishaan idil addunyaa bitootessa 13 waggaa waggaan akka kabajamuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitu murteesse. Guyyaan bishaan addunyaa akka Itoophiyaatti
mata duree xiyyeeffannoon keenya qabeenya bishaan lafa jalaatiif jedhuun kabajamaa jira. Ministeerri bishaanii fi inerjii dhimma qabeenya bishaan lafa jalaa irratti ogeessotaa fi dhaabbilee garaagaraa waliin Finfinneetti marii ta'aa jira. Sadarkaa ministeera deettaatti gorsaan ministeera bishaanii fi inerjii obbo Mootummaa rakkoo barbaachisummaa fi tajaajila bishaaniin wal qabatee jiru furuuf qabeenya bishaaniif xiyyeeffannoo kennuun murteessaadha jedhani. Wayita biyyattiin tajaajila bishaan lafa jalaa fayyadamuuf xiyyeeffannoo kennuu jalqabdeetti kunuunsii fi eeggannoon qabeenya bishaaniif kennamu cimoo akka qabu obbo Mootummaan himaniiru. Hawaasa dabalatee qaamolee fi sektoroonni dhimma bishaanii irratti hojjetan hunduu qindoominaan hojjechuun kunuunsa bishaaniif gahee irraa eegamu akka baatan obbo Mootummaan waamicha dhiyeessaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Vladimir Putin waraana Yukireeniin wal qabatee filannoon qaban xiqqaachuurraa kan ka'e meeshaa keemikaalaa yookiin baayoloojikaaliitti fayyadamuu maluu jedhanii akka amanan himani. Marii daldalaa wiixata Waashingten DC'tti geggeeffame tokko irratti Baayiden Raashiyaan haleellaa haaraa qaama biraan raawwatame fakkeessuun raawwachuuf qophaa'aa jirti jedhani. Yukireen keessaa meeshaa baayoloojikaalaa fi keemikaala qabaachuu isaanii akeekaa jiru. Mallattooleen lamaanuu isaanii fayyadamuu akka danda'u mul'isan jiru jedhani. US fi michootni ishee meeshaa keemikaalaa ofii fayyadamanii akka waan qaamni biraan fayyadamee fakkeessuuf akka jiran irra deddeebiin akeekkachiisaa turani. Jalqaba ji'a kanaatti gorsaan nageenya biyyaalessaa US Jake Sullivan nama mana maree nageenyaa Raashiyaatti hoogganaa ta'aniin Raashiyaan yoo meeshaalee keemikaalaa fi baayoloojikaalaa Yukireen keessatti fayyadamtee dhiibbaan irra ga'u guddaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Egaan kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota FIB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jira. Andaraartuu Garbaati. Qophiileen FIB kan biroon tufuu daawwadhaa nagaatti.